Sagalee Waaqayyoon nan dubbisaa maqaa Gooftaa Yesuusiin. Amma san Gooftaa Yesuusitti amanuu keessan warra Waaqayyoof qulqullaa'an jaallachuu keessanis dhaga'eera. Waa'ee keessaniif Waaqayyoon galateeffachuu kadhata koo keessattis si yaadachuu dhiifne. Waaqayyo Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos Abbaan ulfinaa hafuura ogeessotas hin godhu Waaqayyoon beekus isinitti mul'isu akka isiniif kennuuf nan kadhadha. Waamichi isaa abdii maalii akka of keessaa qabu ulfinni warri Waaqayyoof qulqullaa'an itti darbanii argachuuf jiranis badhaadhummaan isaa maal akka ta'e beekuudhaaf ija qalbii keessanii akka isiniif ibsuuf kadhata kooti. Kunis nuyi warra amanneef humni isaa safara malee guddaa akka ta'e aangoon isaa inni jabaanis nu gidduutti akka hojjetu akka beektaniif ture. Inni hojii aangoo isaa kanaan Kiristoosii warra du'an keessaa kaasee Waaqa irrattis gara mirga ofii isaatii isa teessise. Gooftummaa, aboo, humna, mootummaa amma jiru hundumaa bara kanatti bara dhufuttis waanuma maqaa dha'uun danda'amu gararraa isa oolche. Waaqayyo waan hundumaa miilla Kiristoos jala kaa'e. Goofticha waan hundumaa gararraa jiru kanas waldaa kiristaanaatiif mataa godhee kenne. Waldaan kiristaanaa dhagna Kiristoos. Inni waan hundumaa karaa hundumaan guutummaa isaatti dhagna isaa kanatti hin jiraata. Ameen. Kun dubbii Waaqayyooti. Mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon hin kadhanna. Waa'ee yeroo waaqeffannaa ture hundumaaf galanni siif haa ta'u. Waaqayyo har'as jaalala kee ta'ee obboloota kana wajjin walitti nu qabdee sagalee kee akka dhageenyuuf gidduu keenya waan jirtuuf waan nu barsiistuuf sagalee kee isa guddaa isa sodaachisaa buusaaf dhuka gargar baasee qoree kan ilaalu akeekaaf yaada garaa namaa qoree faraduu isa danda'u wanti Waaqayyo uume tokko iyyuu ija isaa duraatii dhokachuu kan hin dandeenye waan hundumtuu ija isaa duratti banaa kan ta'e akka billaa qaramaatti kan qarame akka burruusa humnaan ol kaafametti waa isa caccabsu dhagaa kattaa kan daddaaku humna qabeeyyii kan sodaachisu kan rommisiisu mootota kan gugguufsisu jirra kan jedhan akka waan hin jirree kan godhu gaddeebi'oota awwaara keessaa kan kaasu cubbamoota kan fayyisu kan eegu kan kunuunsu kan jajjabeessu kan ijaaru gidduu keenya sagaleen kee waan jiruuf waa'ee sagalee keetiitiif galanni siif haa ta'u. Amma Gooftaa fuula kee dura jirraa. Aniif obboloonni kun yaada foon keenyaatiin dhugaa kee hubachuu hin dandeenyu. Ati akka nu barsiistu si kadhanna dubbii kee. Gooftaa isa mul'ataa ta'e dubbii kee kana akka ati nu barsiistu. Sagalee kee kana akka ati nutti dubbattu. Hiiktee akka ati nutti haasoftu. Karaa keenyarraa akka nu deebistu. Isa sitti hin tolle karaa keenyarraa akka nu deebistu. Jaalala kee keetti si beekuu keessatti akka nu jajjabeessitu. Wanti nu yeroo hundumaa si wajjin qabnu karaa sagalee keetii sirrii akka ta'u, dhugaa akka ta'u, jireenya gowwoomsaa keessaa akka nu baaftu, jireenya fakkeessaa keessaa akka nu baastu. Dhuguma sagalee kee sodaachaa naanee ollachaa akka waaqeffannu akka tajaajilu, akka fuula kee dura deddeebinu. Jireenyi keenya jireenya Waaqayyoon mul'isu akka ta'u. Namoota maqaa kiristiyanummaatiin bara isaanii maqaa kiristiyanummaa lakkaawachaa dhaabachaa of goyomsaa deddeebi'an akka hin taane dhuguma dubbii keetiin akka fayyinu lapheen keenya akka fayyu karaa keenya isa hamaarraa akka deebinu waan dubbiin keenya jaallanne keessaa akka baanu lapheen keenya akka qulqullaa'u araara kee akka nurratti baay'istu dubbii keetiin laphee keenya isa jabaataa akka rukuttu si kadhanna jaalala kee nuuf haa ta'u. Addana teenya nama biraaf akka hin dhaggeeffanne tunu nama biraaf dhaggeeffannu inni nuu dhufe dubbiin kee akka nu biraan dabarre ofiima keenyaati akka dhaggeeffannu akka ittiin fayyinu akka ittiin deebinu akka ittiin karaa keenya laallannuuf ati nu gargaari. Gooftaa iddootti nu jajjabeessitetti akka jajjabaannuuf nu gargaari. Iddootti deebi'aa jettetti akka deebinuuf nu gargaari. Guutummaa macaafa keetii akka fudhannuuf nu gargaari. Galanni siif haa ta'u. Fedhi foon keenyaa fedhi dhiigaa hundumtuu gab haa jedhu. An dadhabaadhaa humna tokko iyyuu hin qabu ati barsiisi. Gooftaa dubbii kee amanamee dubbachuu akka danda'uuf ayyaana kee naa baay'isi. Yeroo keenyaaf hundumaa nu eebbisi. Isa jaallattu ilma kee Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Waaqayyo kiristaanummaa dhugaa nu biratti argataa today nu biratti argataa wanta jedhu yaadaa turennaa. Barreessaan birootaa barreessee waa'ee cubbuu wallaansoo qabu waa'ee Kiristoosiin fakkeenya fudhachuu barreessee boqonnaa 10 lakkoofsa 3 irra ga'ee barreessaan birootaa maal jedhaa? Amma dhiigi keessan dhangala'utti cubbuudhaan wallaansoo qabuu keessan keetti jabaattanii dhaabanne jedha. Innaa
utuma cubbuun balbalarra buufateeru akkuma Waaqayyo kaanitti of eeggadhu balbalarra jiraatu medhuu baay'een keenya namoota jaalaluma keenyaa itti diramaa ooludha. Waaqayyo jireenya kiristiyaanummaa keenyaa kan akka macaafa qulqulluu isaatiitti akka macaafa qulqulluutti hamma lubbuu keenya nu gaafatutu chaalenji nu godhee meeqatu dhaabbachuu danda'a. By the way, fayyanii hafuun kan ajjinu dhiitu mi garmaachuu perseverance of saintiin yookiin immoo barsiisii amma dhumaatti dhaabbachuu yookiin fayyanii hafuu waan nammaa haasaa jiru kana ajjinu dhiitu. Ifin macaafa qulqulluu keenya yeroo dubbifnu it is a mark of election yookiin immoo mallattoo namoota filamaniiti. Istiraagilii godhanii cubbuudhaan wallaansoo qabanii dhaabachuun hamma dhiigi isaanii bu'uu ga'utti. Kanaaf boqonnaa 11 irratti Ibrootan barsiisa miti bargit namoota cubbuudhaan chaalenjii jireenya isaanii dabarsan Waaqayyo duwwaa ilaalaa namoota dabarsan qulqulloota kakuu fa'aa achi gadi nutti tarreessee raate awdii masaati yoo dhuftan Ibroota 11 kaasee isa booddee lakkoofsa 12 irra ga'ee chaalenjii nu godha. Boqonnaa 12 irra ga'ee nuun immoo chaalenjii nu godha. Iski chaalenjii raal garaachuu isiniin chaalenjiin isin godha. Mee amma dhiigi keessan bu'uu ga'utti akka jira kanaa dhaabachuu hin dandeessu warri amantiitti jira jettaniidha. Kanaafi amma kiristiyaanummaa raakasi gabaarra guutee ba'eera obboloota koo. Irraan isinii deebi'a. Chiip gireesiin gabaarra guutee ba'eera. Chiip girees yookiin immoo ayyaana rakasa. Waan tokko isin gaafatu everything is on hand. Maaliif dhiphataa Kiristoos si du'eera? Maaliif akkas taataa Kiristoos si du'eera? Maaliif rakkataa Kiristoos si du'eera? Zeen Kiristoos naa du'eera jennee malaammaltummaa hojjechaa jiraanna yoo ta'e akka eebba Waaqayyootti lakkaa'anna yoo ta'e we are not Christians. Gooftaa fudhadhaa isinii jechuun barbaada. Dhugumaan isinitti himu. Kiristoos naa du'eera jennee it is a blessing Waaqayyo Kiristoosii wajjin waan hundumaatiin na eebbise jennee ለህይወታችን የማይመጥን ነገር ውስጥ የምንኖር ከሆነ ፎልስ አሹራንስ isinii kennuun barbaadu fayyine gooftaa akkasiin fudhatanii barbaada. That is the point of the Bible. Lamaanኛውም gara kutaa keenya sarraatti deebina. Efesoon boqonnaa tokko keessatti yeroo darbee lakkoofsa 15 kaanee akkuma sila isinii dubbisee ture gooftaa Yesuusitti amanuu keessan warra Waaqayyoof qulqullaa'an jaallachuu keessan dhageera jedhaan Phaawulosi. Na meeqan keenyatu gooftaatti amanuu keenyaaf olii galateeffataa? Warra Waaqayyoof qulqullaa'an jaallachuu keenyaaf meeqan keenyatu olii galateeffataa? Akka duriitti akka macaafa qulqulluun nu barsiisutti qulqulloonni har'a maqaa isaanii dha'anii olii kadhatan waa'ee olii isaanii galateeffatan jiru jennee dubbannee dabarrennaa baay'een keenya olii bilbiluu iyyuu yaadannu jechuudha. Walii kadhachuu miti walii bilbiluu iyyuu yaadannu. Kanaaf Waaqayyo galataaf kadhata Phaawulos kanaan chaalenjii nu godheera lakkoofsa 15 irratti. Yookiin immoo wallaansoo nu qabeera sagalee Waaqayyoo jechuudha. Lakkoofsa 16 irratti waa'ee keessaniif Waaqayyoon galateeffachuu jedhaan Phaawulos. Kadhata koo keessatti si yaadachuun dhiifne. Ifin Amaariffa isaa yeroo dubbifne አላቋረጥም ነው የምለው. Isiniif kadhachuu gargariin kunne. Day and night ጸልያለሁ ስለእናንተ እንደማለት ነው. Day and night every time waa'ee keessaniif Waaqayyoon nan kadhadhaa jedhaan Phaawulos. Amantoota miti har'a paasterii akkasiyyuu hin qabnu jechuudha. Bexaam riqinaal. Paasterii akkasiyyuu hin qabnu jechuudha. Amantooti walii akkasitti olii yaadatanii olii kadhachuu miti galateeffachuu miti hin qabnu. Irra deebi'ee hunda isaa isiniif dubbachuu hin danda'u. Lakkoofsa 17 irratti Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos abbaan ulfinaa hafuura ogeessota isin godhu. Asirratti wanti isin dubbachuu qabdan lakkoofsa 17 irraa afaan Amaariffaatiin dubbisnee ture. Maaliif jennaan lakkoofsa 17 kana afaan Oromoo isaa gaafa dubbistan Yesuusimti Kiristoos abbaa jedhamee akka waa waamame nutti fakkaata yookiin qooduu gidduu jira. Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jedheetu abbaan ulfinaa jedha. So Yesuus Kiristoosiin abbaa jechaa jira kutaan kun jennee ilaallee turre Yesuus Kiristoosiin abbaa jechaa jiru. Afaan Amaariffaa isaa yoo dubbifattan yookiin immoo Ingiliffa isaas yoo dubbifattan argachuu dandeessu. አንዴ አማርኛ ሳስኒ ዱብሴና አዲሱ መደበኛ ትርጉም ይራ የክብር አባት የሆነውን የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክ ይበልጥ እንድታውቁት አያችሁ የክብር አባት የሆነውን የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክ ይበልጥ እንድታውቁት የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንዲሰጣችሁ ያለ ማቋረጥ ለምናለሁ ጀ Pointi gurguddaa lama kan nu irratti dogoggoree darbuun qabne ilaalee dabarnin jalqabaa Yesuus Kiristoosiin abbaa jechaan jiru kutaan kuni barumsa Tiriiniitii keessatti Yesuus Kiristoos abbaa miti abbaan Yesuus Kiristoos miti hafuurri qulqulluun abbaa miti.
persanii garaa garaati. Waaqayyo garuu tokkotu jira. Akka macaafa qulqulluun nu barsiisutti. Waaqayyo qaama sadiin nuuf mul'ate Waaqayyo tokkotu jira jechuudha. Yookiin immoo Waaqayyo qaama sadii qabu mul'atee duwwaatu hin taane Waaqayyo qaama sadii qabu Waaqayyo tokkotu jira jechuudha. Persanii sadii kan qabu Waaqayyo tokkotu jira. Inni kan biraan immoo ለመጀመሪያ እግዚአብሔር ያወቁ ነው እንዴ yookiin immoo jalqabaaf Waaqayyoon beekaa jiru jalli kun jennee akka nuyi giraan nun galletti ይበልጥ እንድታውቁት jira. Kanaaf iyyuu Phaawulos ergaa kana kan barreessaa jiru namoota kanumaan durayyuu Waaqayyoon beekaniif. Ani Waaqayyoon beekeera kana booddee wanti na barbaachisu hin jiru. Barumsi Waaqayyoon beekuu jedhu na barbaachisu. Waa'ee Waaqayyoo barsiisuun na barbaachisu jettee macaafa qulqulluun ይበልጥ እንድታውቁት ይላል. እግዚአብሔር ታውቆ ስለማይጨርስ ittuma dabaltanii Waaqayyoon akka beektaniif. Bamaadhaanuu እግዚአብሔርን kaawwaqan fayyisuu isaa keessaan Waaqayyoo yoo beekne amma immoo jireenya keenyaan beekuutu nurra jiraata. Waaqayyo saayidii ittiin beekamu garaa garaa qaba. Waaqayyo saayidii ittiin beekamu baay'ee qaba. Inni guddaan garuu beekumsi Waaqayyoo inni xumuraa kan inni ittiin mul'ate ilma isaa Yesuus Kiristoosiin. የእግዚአብሔር እውቀት መጨረሻው የተገለጠበት በክርስቶስ ላይ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ሙለቴ ቤኩንሲ Waaqayyoon ni xumura. Namni Yesuus Kiristoosin beeku Waaqayyoon beekeera. Yesuus Kiristoosis Waaqayyoon beekuudhaaf akka beeknuudhaaf nutti mul'ate waan ta'eef bifa Waaqayyoon ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atu ta'e nutti mul'ate waan ta'eef waa'ee Waaqayyoon beekuu irratti obboleessi tokko kan barreesse isinii dubbisee darbuun barbaada. Baay'ee irraa barattu jedhee waan yaaduuf malee macaafarra waan caaleef miti. Dr. J.I. Packer waa'ee Waaqayyoon beekuu gaafa dubbatu akkas jedha. Maaliif uumamnee jedha. Deebiin isaa maanni Waaqayyoon beekuuf. Jireenya keessatti kaayyoo akkamii ofiif kaa'uu qabnaa jedha. What is the ultimate goal of your life jedha. Yookiin immoo iski biyya lafaa keessaatii wanti isin ol kaana jettanii kaawwattan wayii maalidha? Fuudhuudha, heerumuudha, qabeenya baay'ee qabaachuudha, mana gaggaarii keessa jiraachuudha, pirezidaantii addunyaa mootummoota gamtooman keessaatii isa olaanaa hoogganaa ta'uudha. That is the ultimate goal. Nama jedha. Waaqayyoon beekuudha jedha. Jireenyi bara baraa Yesuus Kiristoos kennu maalii jedha? Waaqayyoon beekuudha jedha. Maaliif Maatiyoo Yohaannis 17 irratti Waaqayyo tokkicha isa dhugaaf Yesuus Kiristoos isa ati ergites akka beekuun isaanii jireenya bara baraatti jedha. Jireenya keessatti wanti hundumaa irra gaariin gammachuu baay'ee fuula ifaaf tasgabbii kan namaa fidumaa inni jedha. Minnaasabdidoo habti ነው ብር ነው jireenya nuyi bunee baanee hariinuudha gammachuu xumuraa kan namaa fidu. Waaqayyoon beekuudha jedha. Waaqayyo obboleessa keenya eebbisu. Innaa waa'ee Waaqayyoon beekuutiif asirratti dubbanne jechuudha. Keessumaa yeroo amma keessa jiraannu keessatti Waaqayyoon beekuun maaliif nu barbaachisa jennaan taayimii nuyi keessa jirru kun gooftaan dhufuudhaaf yeroo jala ga'e. Yerootti gooftaan mul'achuudhaaf ga'e kana keessa yerootti mallattoon bara dhumaa mul'achaa jiru kana keessatti Waaqayyoon beekuun kiristiyaanota maaliif barbaachisannaan Daani'eel boqonnaa 11:32 keessatti Daani'eel erga macaafa raajii Daani'eel boqonnaa 11:32 keessatti Daani'eel wanta guddaa tokko nutti dubbata. Ibn Antikiraayistiin wallaalchisaan bara dhumaallee mul'ate namoonni baay'een karaa irraa kaatanii wanti baay'een akka nuyi taane ta'uu didee maqaa Waaqayyoon gidduutti arrabsameeyyuu akkas jira 32 irratti inni yookiin Antikiraayistiin sun afaan toluudhaan warra kakuu qulqullaa'aa irratti waa namaa hojjetan gowwoomsee jedha. Jireenya xuraa'aa akka jiraatan hin godhaa jedha. Jireenya xuraa'aa akka jiraatan hin godhaa warri Waaqayyo isaanii beekan garuu ittumaa jabaatanii wanta ta'uun hojjetu jedha. Daani'elitti gaafa dubbatu Waaqayyo boqonnaa 12 irratti masitanii gaafa dubbatan baay'een isa caamu baay'een hin qoramu baay'een beekumsi baay'achuuf jira amantiin namoota baay'ee qorameen ilaalama ati garuu amma dhumaatti daqiiqatii keen argattaa jedha. Qorumsi amma nuyi biyya lafaa keessatti keessa jirru Waaqayyo tajaajiluudhaaf Waaqayyoon jaallachuudhaaf nu sodaachisaa yookiin immoo waan humna nu buusuudhaa innaan
for genuine believers yookiin immoo warra dhugaatti Kiristoositti amananiif wanta gaariidha jedha. Isaan ittuma jabaatu jedha. Ittuma jabaatanii wanta ta'u hojjetu jedha. Kanaaf iyyuu lakkoofsa 18 isin deebisa gaa sa'aatii kootti fayyadamuudhaa fi lakkoofsa 18 irratti Phaawulos kadhannaa isaa gaafa kadhatu waamichi isaa abdii maalii akka of keessaa qabu ulfinni akkasii sirriitti naa qabachaa deemtanii barbaada. Tokko waamichi isaa abdii maalii akka of keessaa qabu. Lama ulfinni warri Waaqayyoof qulqullaa'an itti darbanii argachuuf jiran badhaadhummaan isaas maal akka ta'e beekuudhaaf. Qabxii lammaffaadhaa ija qalbii keessanii akka isiniif ibsuuf nan kadhata kooti. Kanaaf iyyuu Phaawulos kadhannaa tokko kadhachaa jira. Iji qalbii isaanii akka ifuuf kadhachaa jira. Pointii nuyi lamaan argine B fi FB irratti warri nuyi argine lamaan immoo bu'aa kadhata Phaawulos iji qalbii isaanii ifuu keessaa argamudha. Iji qalbii isaanii gaafa ifu immoo maal akka isaaniif ta'u bu'aa Phaawulosii kadhata kana keessaa argatudha. FB irratti nuyi maqaa dhoofne jechuudha. Waamichi isaa abdii maalii akka of keessaa qabuu fi ulfinni warri Waaqayyoof qulqullaa'an itti darbanii argachuuf jiranis badhaadhummaan isaa maal akka ta'e yeroo iji qalbii isaanii banamu beekuu jechuu isaati. Kanaaf iyyuu asirra geenye dhaabbanne iji qalbii keessanii akka isiniif ibsuufi jedha. The eyes of your understanding being lightened jedha. Iddoo kanatti Phaawulos kan inni dubbachaa jiru galgala raftanii mul'ata akka argitaniif hin jedhu. Yookiin immoo ija keessan irra buuftanii tu kadhattanii Waaqayyo natti dubbate jettanii isa dubbattan jechaa jiru Phaawulos. Profeesii jennee sanii dubbannu miti Phaawulos iddoo kanatti kan dubbachaa jiru. The eyes of your understanding jedha. Iji laphee keessanii yelboonaachuu hindi baraallachuu jedha. Iji qalbii keessanii akkasiniif ifuufi jedha. Iji qalbii keessanii akkasiniif ifuufi jedhu kun isa kamiree jennaan cubbamaan tokko gara gooftaatti deebi'ee gaafa fayyu Waaqayyo humna lammaffaa dhalachiisuu isaatiin akka inni Waaqayyoon beekuuf miraakilii inni laphee isaa irratti hojjetudha. Then erga miraakiliin kun laphee isaa irratti hojjete yeroo hundi namummaa haaraatu keessa isaa jiraata yookiin immoo uumama haaraan niiw kireeshinii isa jennu ta'a. Niiw kireeshiniin kun immoo bifa ilma isaa fudhachuudhaaf yeroo hundumaa isa guddataa deemudha. Guyyaa tokko duwwaa namichichi gaafa lammaffaa dhalate duwwaa kan dhaabatu miti. Guddinni isaa itti fufa. Bifa ilma isaa isa ta'e bifa ilma isaa Yesuus Kiristoos amma fudhatutti guutummaatti amma fiixaan ba'utti namichi nama haaraa ta'e kun keessa isaatti namummaa haaraa kan argate kun itti fufaa jechuudha. Namoonni Waaqayyoon beekuus ta'e badhaadhummaa waamicha isaa keessa jiru hubachuuf yoo Waaqayyo ija qalbii isaanii bane malee ofii isaaniitiin beekuu hin danda'an. Kanaafidha iddoo baay'ee keessatti macaafa qulqulluun gaafa nutti dubbatu Maatewos 11:27 gaafa dubbifnu yoo karaa ilmichaa ta'e malee eenyuyyuu abbaa arguu hin danda'uudha. Lakki ani ijuma koorraa tattare gadheeni yaalee mannu abbaa arge yoo jettan manni ma'ichilim ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። Lakki fayyinni koone bakka ferii magaarii agarsiise baay'een baradhaa waan baay'een dubbisaa dubbisuu koorraan kan ka'e Waaqayyoon bare yoo jettan noo karaa ilmichaa yoo ta'e malee eenyuyyuu abbaan argu. Abbaan yoo itti mul'ise malee eenyuyyuu ilman argu. Ifin Maatewos keessatti Maatewos 16 keessatti immoo Hafuurri Qulqulluun yeroo hundumaa isin bira jiraachuuf jira. Warri biyya lafaa garuu hafuuricha fudhachuu hin danda'anii jedha. Warri biyya lafaa jennaan የእግዚአብሔር ጠላት የሆኑ kanaaf iyyuu Waaqayyo laphee isaanii yoo banne ta'e warri biyya lafaa hafuuricha fudhachuu hin danda'an jechuudha. Hafuuricha fudhachuun iyyuu Waaqayyo laphee keenya lammaffaa dhalachiisuu irratti hundaa'a. Waaqayyoon beekuu keenyaaf meeqan keenyatti assuuriidha ብራዘርስ እርግጠኞች ነን እግዚአብሔርን አውቀናል። አማ ስትከነናሳ ጅሩ በግነት መሩቶን ታኔ ለማዳን የሚሆንልንን እግዚአብሔርን አውቀናል። Waaqayyoon beekuu keenya moo akkamitti beekna? Waaqayyoon beekuu keenyaaf saayinii ciccimaan hin jiru. Dubbii Waaqayyoon jaallanna, qulqulloota hin jaallanna, Waaqayyoon hin jaallanna, cubbuurraan deebina. Yeroo cubbuu hojjennu immoo garaa gaabbii qabna. Fuula Waaqayyoo duratti hin kufna. የእግዚአብሔርን የመውደድ ልብ አለን ወይ?
Yoo akkas ta'e Waaqayyoon beekna. Yoo akkas hin taane ta'e garuu yaa shabashabeen waanuma kamiyyuutu goonu Waaqayyoon beekuu keenyaaf ashuurdi hin taanu. Kanaafidha Qolaasaayis boqonnaa 2 isiniin dubbisuun barbaada. Qolaasaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 1-2 irratti Phaawulos akkas jedha. Ani isiniif warra Laadiyooqiyaatiif akkasumas warra fuula koon arginu hundumaaf attam guddisee akka namaa ture. Akka beektan nan barbaada. Lakkoofsa 2 irratti kana gochuun koos garaan isaanii ija jabinaan akka guutuuf jaalalaan walitti hidhamaniitu jiranii. Jaalalaan walitti hidhamaniitu jiranii badhaadhummaa amansiisa guutuu qabu. Badhaadhummaa lafa cirrachaa dhaabbate miti amansiisa guutuu qabu. Oh, haleluuyaa. Badhaadhummaa akkamiiti? Badhaadhummaa amansiisa guutuu qabu. Isa hubannaa keessaa dhufu. Isa hubannaa keessaa dhufu. Dhoksaa Waaqayyoo isa Kiristoos keessa jirus beekuu akka argataniif. Afaan Ingiliffaasaa dubbistan akkas jedha. That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding. Kiristiyaanonni dhugaan arrabdoo barabaraa keessaa ba'uu isaaniif Waaqayyoon beekuu isaaniif ashuurdiidha. Garuu waan ani yeroo hundumaa irra deddeebi'ee dubbadhu yookiin immoo macaafa qulqulluu irra deddeebi'ee kan nutti dubbatu ተጠንቀቁ ፎልስ አሹራንስ እንዳይኖራችሁ እንደ ልባችሁ የኖራችሁ አከገራ ከሰኒት ጅራቻ ሆማን ጀሩ ጀቻ አያናንም ፈየ ጀኔ ጥላ ጎደቻ የራሳችሁ መንገድ እንዳትከተሉ ተጠንቀቁ። መጽሐፍ ቅዱስን ከኛ ገሩረ ደቤ ከ ዩኒቨርሲቲስ ዱጉማን ጂኔም ቢሊቨርስ ይወርታን ሳቢሳ Waaqayyo sanyii biqilee ija nagarsiisne baala gaggaarii biqilee ija nagarsiisne waan nu keessa dhokotee taa'u wayiin qabu. Sanyii Waaqayyo laphee keenya keetti faca'eera taanaan maal ta'a? Bakkeetti bahee mul'ata maaliin mul'ata? Tajaajiluudhaan obboloota jaallachuudhaan cubbuurraa deebi'uudhaan yoo dogoggorre cubbuu keenya dhufnee obboloota amannutti mannee kadhachuudhaan gara Waaqayyootti deebi'uudhaan tanaasisuudhaan kan hin taane taanaan laphee kam keetti akka lapheen keenya ramadamu cheekii gochuun irra jiraata. Kanaafidha Daawit faarfannaa 119 irratti lakkoofsa 103 amma 105 irratti ariifadhee yoon isinii dubbise akkas jedha. Faarfannaa 119 lakkoofsa 103 namni argattan naa dubbistu yoo na dura argattanitti ta'e wanti ati jettee attamanatti miyaa tokko Daawititti maaltu miyaa dubbii Waaqayyootti miyaa. Isa damma afaan kootti miyaa caalaanatti miyaa dubbii Waaqayyoo kamiyyuu yoo ta'etti miyaa yoo Waaqayyoo deekkamissitti miyaa yoo Waaqayyoo adeebesitti miyaa yoo Waaqayyoo fayyina isaatiin jajjabeessitti miyaa the word Bible total scriptureanitti miyaa dubbii kee jedha waan ta'eef dubbiin kee natti miyaa isa damma afaan kootti miyaa caalaa anatti miyaa lakkoofsa 100 irratti akkas jedha ajaja kee keessaa seera kee keessaa ajaja kee keessaa hubannaa nan argadha. Kanaaf immoo maal nan godha? Karaa sobaa hundumaa nan jibba. Oh haleluuyaa. Maal nan godha? Karaa sobaa hundumaa nan jibba. Akkamitti immoo itti fufa karaa sobaa ergan jibbee akkamitti immoo itti fufa jennaan lakkoofsa 105 irratti maal jedha? Dubbiin kee miila kootiif ibsaadha. Indeet qattilaallee biyyee kaasabkuun dubbiin kee miila kootiif ibsaadha. Daandii koo irratti sinifa. Cubbamoota warra fayyina anseefni ta'an biyya lafaa keessa jiran irraati maal tattee nu godhannaa? Assuraansii qabna Waaqayyo irratti. Dubbiin Waaqayyoo miila keenyaaf ibsaadha. Kanaafiyyuu ija qalbii keessanii akka isiniif ibsuuf jedha. Iji qalbii keenyaa ifuun kun iddoo lama jira. Namoonni tokko tokko fayyinuma isaaniiyyuu Waaqayyoomaaf jiraachuu isaaniiyyuu ba'aa ofii isaanii godhatanii namoonni fudhatan jiru. Ayidellem. Ayidellem. Fayyinni keenyas itti fufnee Waaqayyoof jiraachuun keenyas gargaarsa ayyaana Waaqayyootiin. Namoonni kan biraan immoo ayyaana Waaqayyoon fayyeera waan ta'eef kana booddee pirinsipiliin seerri kan biraan jireenya kootiif hin jiru yeroo man cubboo jedhu duwwaan qalbii jijjiirradha. Miti. Miti. Seerri Waaqayyoo nu gammachiisuu qaba. Ajajni Waaqayyoo nu gammachiisuu qaba.
Kanaaf iyyuu maal jira? Iji qalbii keessanii akkasiniif ibsuuf. Bakkee kana baatanii waan namootatti wangeela dhugaa baatanii daqiiqaa 40 haasofsiistanii waa'ee Kiristoos dhugaatti baatanii homtuutu isin hin hafin dhugaatti baatanii wangeela guutummaa isaa dhugaatti baatanii ati cubbamaadha. You are wretched. Ati gadadamaadha. Ibidda bara baraa sii mala jettanii itti dubbattanii garuu karaa ardii tokko qabda. Fayyinni karaa Yesuus Kiristoos argameera jettanii dhugaatti baatanii raattanii maaliif narraa badi jedhee isin biraa deema? Iji qalbii isaaniiniif. Maaliif Waaqayyoon barbaaddu isin? Maaliif sagalee Waaqayyoo dhaga'uu dhuftan? Maaliif yeroo cubbuu keessa cubbuu hojjettan Waaqayyoo duratti koftanii qalbii jirattu? Maaliif kadhattu? Maaliif macaafa qulqulluu dubbistu? Maaliif faarfattu? Maaliif dhimmi hafuuraa isinitti dhaga'ama? Maaliif yeroo karaa Waaqayyoo irratti yookiin karaa Waaqayyoo irratti namoonni jallina hojjetan maaliif hinaaftu? Iji keessa waan banameef. Kun immoo hojii ofii keessanii miti. ግን ለዚህ ህይወት ታማኝ ሆነን እንድንኖር እግዚአብሔር ይፈልጋል። yeroo iji qalbii keessanii banamuu jedha lakkoofsuma 18 irratti Phaawulos. Sa'aatiin koo deemaa jira waan jiruuf ariifadhee sirriitti himaa. Yeroo iji qalbii keessanii banamuu jedha. Kadhatti Phaawulos iji qalbii isaanii akka banamuudha jenneerra. Biiroo warri jiran immoo firuutti iji qalbii isaanii banamuu keessaa argamuudha jenneerra. Waamichi isaa abdii maalii akka of keessaa qabu hin beektu jedha. Waamichi isaa abdii maalii akka of keessaa qabu hin beektu jedha. Sirriitti na dhaggeeffadhaa please. Kiristaanummaan abdii qabaayi. Kiristaanummaan abdii qabaayi. Dhuguma yoo Waaqayyoon jaallannee cubbuurraa goraa jirra yoo ta'e, Waaqayyoon sodaachaa jirra yoo ta'e, karaa Waaqayyoon barbaanne hin biyya jechaa jirra yoo ta'e, lafuma duwwaa irratti jooraa jirra moo kiristaanummaan abdii qabaafi? Amma galgalaawatti Yesuusii wajjin, amma galgalaawatti qulqullummaa wajjin jinnee jiraachaa jirra yoo ta'e, lafa natti deemu bula gooftaa wajjin karaa jalaa duukaa bu'uu korra jechaa jirra yoo ta'e, kiristaanummaan akka abdii qabu warra argitanidha isin. Waan Waaqayyoon hin gamma karaa Waaqayyoon barbaanne irra bu'anii waan jalleen walitti qabatan nu hin hafsisaan jiru yoo ta'e, kiristaanummaan akka abdii qabu agartaniitu. Kanaafidha Daawit waan isaan walitti qabatan itti hin haafu. Waan isaan walitti qabatan itti hin haafu. Faarfannaa 73 gaafa dubbistan na caalaa coccomaniiru, na caalaa birrii qaqqabu, na caalaa jireenya gaarii jiraatu. Waan isaan irraa hafe tokko hin jiru jedhee raawwatee bitaanatti gale. Bitaanatti gale jedha. Garuu jedha yeroo hundumaa si biratti nafaa jedha. Lakkaa kan koo abdiin koo የዘላለማዊ ነው isa biratti fuudha malee isa kana miti jedha. Abdii qabaa kiristaanummaan ብራዘርስ እግዚአብሔርን እየፈራችሁ waaqayyoon sodaachaa waan waaqayyoon jedhuuf gurra keessan ergisaa karaa jallinaa irra buutanii yookiin immoo wanta waaqayyoon barbaannetu gochuu dhiistanii iyyummaatti rakkinatti waan baatee isinitti ulfaatu baay'ee keessa jiraachaa jirtu taanaan gammadaa. Maatiyos boqonnaa 5 irratti gooftaan kan inni barsiise kanuma. Blessed are those warri eebbifaman warri kana warra kana jedhee lakkoofsa 12 guutuu gooftaa irra deebi'ee kan inni barsiisu warri eebbifaman warra kana kan inni jedhu warra kanadha. Warri eebbifaman hafuura waaqayyoon barbaadu warra qaban who are poor in spirit warri gooftaan jedhee barsiisu warra kanadha. Ande laan abbo ifa manaa godhaati kuticha al tokko dubbiseen deebi'a. Waa'ee warra abdii qabaniiti lakkoofsa kana gaditti kan barsiifamu. Maatiyos boqonnaa 5 hubachuu kan isin qabdan kana godhanii ittiin fayyu jechaan jiru Ingiliffa isaa dubbisaa warri kun warra eebbifamanidha jedha malee kana godhanii ittiin fayyu kan jedhu miti. Warri kana godhaa jiran warra eebbifamanidha. Ingiliffa isaan isin dubbisaa al tokko. And seeing the multitudes he went up into a mountain, and when he was set, his disciples came unto him, and he opened his mouth and told them, saying, Blessed are the poor in spirit. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn,
for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the poor in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness, for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are all of you when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Ashashaalun qabu Kiristaanummaan baay'isee. Jala muree waan tokko isinitti himu. Maal yoo akkas ta'e illee akkasin goonuree wanta jedhamu dubbii Waaqayyoo hin gootan jedhee naan ashashaalun qabu. Nothing. Hinduutullee malee ashashaalun qabu. Ameen? warra kanaaf maaltu qophaa'e naan isa duraa Qorontos keessatti Phaawulos maal nuun jedhee waan Waaqayyo warra isa jaallataniif qopheesse iji namaa hin argine gurri namaa hin dhageenye yaadni namaas bira hin geenye. በእርግጥ እግዚአብሔር Waaqayyo wanta foon keenya barbaachisu yeelatiin jiraachin yookiin wanta nu barbaachisu nuu kenna. But that is not our ultimate blessing. Sababii an tajaajiluuf sababii ani Waaqayyoon kadhadhuuf sababii ani isa jaalladhuuf Waaqayyo qarshiidhaan na eebbise. Waaqayyo akkas naa godhe jenna yoo ta'e taatan qabu lafarratti akka fudhachaa hin jiru cheekii godhaa. Kanaafuu abdii waamicha isaa keessa jiru akka beektaniif jedha. Kiristaanummaan maal qaba ree? Abdii qaba. Waan ija namaatiin hin argamne, gurra namaatiin hin dhaga'amne. Waaqayyo warra kamiif? Warra isa jaallataniif kan qopheesse. Warri isa jaallatanoo Roomaan boqonnaa 8 akkuma nutti dubbatu warra akka akeeka isaatiitti yaadaan qabaman warra fo'aman. Inni lammaffaan badhaadhummaa ulfina isaa warra Waaqayyoof qulqullaa'anii akka beekaniif. Iji qalbii isaanii yeroo banamu maal godhu? Badhaadhummaa ulfinaa warra Waaqayyoof qulqullaa'anii beeku. Badhaadhummaa ulfinaa warra Waaqayyoof qulqullaa'anii beeku. Waaqayyoon warra amanne ulfina isaa irraa akka hirmaannuuf uumama biyya lafaa fuuldura akka yaadaan nu qabee barumsa keenya kanaan duraa keessatti ilaalleera. Inni lammaffaa Tasaloniqee boqonnaa 2 waa'ee kanaa nutti dubbata. Uumama biyya lafaa fuuldura ulfina isaa irraa akka hirmaannuuf yaadaan nu qabee jedha. Ulfinni amantoonni itti waamaman, ulfinni warri Waaqayyoon jaallatan itti waamaman ulfina dhuma hin qabnedha. Qulqulloonni warri akka fedha Waaqayyootti jiraatan ulfina dhuma hin qabnetti waamamaniiru. Ulfina dhuma hin qabnetti waamamaniiru. Ulfina dhuma hin qabnetti waamamaniiru. Kana duubaatiin ta'in sagalee Waaqayyoo gaafa nutti dubbatu ulfinaatii gara ulfinaatti darbuu jedha. Yoo ta'e bakka darsinaa jedhanii ulfinni isaan dhaabatan wayii tokko hin jiru. Kana caalaa miti ulfinni natti agarsiifame jedhanii ulfina isaan dhaabatan miti. Bataam የሚገርማችሁ ሄቨን gaafa deemnu Waaqayyo እያስደመመን ነው የሚያኖረን. እዚህ ገሌ ነው ulfina gara ulfinaatti jedha. Bakka fayyeeraa mucaa Waaqayyoo ta'eera ulfinni asuma irratti dhaabbata jechuun dandeenya. Kana caalaa ulfinni hin jiru. Ulfina sichi eeggadhu hin qabu jechuun dandeenya. Ulfina eeggannu qabna. Blessed hope jedhan daa'imman macaafa qulqulluun gaafa dubbatu ulfina eeggannu qabna. Keessumaayyuu badhaadhummaa ulfinni Waaqayyoo inni guddaan kan inni fiixaan nu bahu dhagna argama cubbuu keessa jiru kana keessaa baanee guutummaatti isa fakkaannee jiraachuudhaan fiixaan nu ba'a. Dhagna aduuf kan qoramnu kan keessaa baaneetti ulfina Waaqayyoo hirmaannu qabna. Dhagna humna cubbuutiin dararamuu hin dandeenye. Kiristoos lammaffaa deebi'ee gaafa dhufu gammachuudhaan yeroo hundumaa isaa wajjin kan ittiin jiraannu. Ulfina akkasii qabna. Ulfina akkasii qabna. Har'a biyya lafaa keessa yeroo jirru waan hundumtuu waan karaarra nuuf weeraa miti. Hin qoramnaa eeyyee, hin dhiphannaa eeyyee.
Ba'aan nutti ulfaatee naannaa eeyyee roomeen akkasuma jira roomeen 8. Waan goonuu naannaa eeyyee lafaan hin naamnaa eeyyee. Abdiin kutannaa eeyyee. Abdiin kutanna. Wanti goonuu nurkaa babbadaa eeyyee. Garuu nuun jedha. Badhaadhummaa ulfinaa jira isaaniif jedha. Gooftaan ulfina nuu kenneera. Ulfina simmoo nuu kennuuf jira. Guutummaatti maanifesti ta'uuf jira. Waan isin bukeessaa ulfinni Waaqayyo nuu kenne amma nu keessatti mul'achuu jalqabeera. Guutummaatti immoo maanifesti ta'uuf jira. Mul'ina isaa immoo guutummaatti arguuf jira. Maatiyus boqonnaa 17:22 kaaftanii gaafa dubbistan gooftaan waa'ee kanaa barsiisa. Ulfina koo isaaniif kenneera jedhee ta'uma immoo kennee xumureera bakka kana booddee haaraan hin jiru jedhu gooftaan. Maatiyus 17:22. Sorry, Yohaannis 17. Yohaannis 17:22. 22 kaasee akkasuma jedha. Akkuma nuyi tokko taanee isaanis tokko taaniif ulfina isaati anaaf kennite isaaniif kenneera. Bakka afranneerra kana booddee ulfinni hin jiru jennee yoo nuyi dhaabbanne tuufee maal nuti jedha. Ani isaan keessaa ati sina keessa jiraachuu keetiin isaanis raawwatanii tokko ta'an biyyi lafaas ati ana erguu kee akkuma na jaallattes isaan immoo jaallachuu kee haa beeku. Yaa abbaa isaan anaaf kennite kun iddoon ofii jiraadhu haa jiraataniif ulfina isaati biyya lafaatiin eegaluun waan na jaallatte kanaaf laattes haa arganiif nan fedha. Amma immoo manifesteeshinii isaati jechuudha. Arguuf immoo jirra. Ulfina isaa fudhanneerra. Nu keessatti jalqabeera. Mootummaa Waaqayyoo nu keessa jira. Amma immoo arguuf jirra ulfina isaa maanifesti si araga. Kanaaf hidhanni lammaffaa Qorontos ulfinaa gara ulfinaatti darbuudhaan kan nu jedhu. Indaa'uun akka kan Musee isa bakkee irratti mul'ate sanaa miti jedha. Akka kan Musee isa adda irratti mul'ate sanaa miti jedha. Gaafa ol bira qabu sagalee Waaqayyoo. Garaa keenya keessatti fee jedha. Kan Musee garaa keessatti himne yoo jettani ani isaan dubbisne yeroo bitannaa ta'u isinitti nama garaa keessatti feera kan isaas kiristiyaana waan ta'eef. Garuu kan keenya adda irratti ibsuun barbaachisu amma kakuu haaraatti. Akka Musee adda irratti ibsuun barbaachisu. Yookiin immoo guyyaa lama isa nuyi guyyaa lama yookiin guyyaa sadii kadhannaa gallee baane ulfina Waaqayyoon narraa calaqqisa jennu miti jechuudha suma qibaatii madibannee kaanee ulfina Waaqayyoon calaqqisa jennu miti. Waaqayyoo ulfina ija namaatiin arganii dizeerni gochuu hin dandeenyedha ulfinni Waaqayyoo qulqullootaaf kaa'e. Maaliin mul'atannaan mi'a ariifadheen isa lammaffaa Qorontos 5 isinii dubbisa ariifadhee. Lammaffaa Qorontos 5 irratti Phaawulos akkas jedha. Achuma galee isinii dubbisa malee ibsa isaa keessa baay'een deemu. Godoon jireenya keenyaa kana jechuunis dhagni keenya lafa kanarraa yoo jige. Akka laanguweejiin macaafa qulqulluu isinitti hin tolu. Yoo duune yoo badduu baane jiru yoo jige. Yoo jige. Yoo jige. Lafa kanarraa yoo jige. Maayinni abdiin keenya ijaarsa harki namaan ijaariin tokko harki namaan ijaara lama mana bara baraan bantii Waaqaa keessa jiraatu. Eenyu harka jiraa nu jalaa baduu hin danda'u jennaan Waaqayyo biraa akka qabnu beekna. Harka shakkamuu hin dandeenye keessaa qabna. Kanaafidha gooftaan iddoo biliin nyaachuu hin dandeenyetti badhaadhummaa keessan walitti qabaa malee isa nyaatamu keessatti walitti hin qabinaa kan inni jedhuuf. Isa ammaa kana keessatti immoo maaltu ta'a? Baay'ifnee aanna hin aanna duwwaa miti baay'ifnee aanna. Baay'ifnee aanna. Caafni darsichi ilaalaa dinaan keenya. Baay'ifnee aanna. Mana keenya isa waaqarraas irrumatti dabalachuudhaaf hin hawwinu. Let me pause you brothers. Tokko pause godhuu asitti. Kiristiyaana dhugaa yoo taane nutti irrachuu isaa miti kan nu aachisu yeroo baay'ee nutti irrachuu isaa duwwaa miti nutti irrachuu danda'a nutti irrachuu isaa duwwaa miti garuu cubbuudhumti babal'atee maqaa Waaqayyoo gadi bu'uusaa arrabsamuusaa nu aachisa. Pireezansii humti cubbuu nu aachisa biyyuma lafaa akkas ilaallee aduu dandeenya. Waaqayyo yoom kana keessaa maaliif ennaan jireenya Henook irratti waan mul'ateera waan ta'eef. Henookii galgalaa ganama maal godhadha macaafa?
Markaba tolcha waggaa 150 guutuu markaba tolcha. Jarri fuudhanii sirbaa dhufanii bira darbu. Muka dhaabbatanii firee isaanii ciratanii dhufanii nyaachaa kolfaa garaan isaa akka qoramu gochaa dhufanii bira darbu. Lubbuun isaa hammina isaanii dhiphate turte. Hammina jara sanaatiin lubbuun isaa maal taate turtedha? Hin qoramti turte. Mana keenya isa waaqarraa irratti dabalachuudhaaf hin hawwina jedha. Irratti dabalachuun keenyas isa duraa ofirraa baafnee qullaa keenya akka hin argamneef. Godoo keenya isa kana keessa lafarra yeroo jiraannu ba'aan nutti ulfaatee naanna. Ba'aa qabna. Kunis mana keenya isa waaqarraa isuma kana irratti dabalachuudhaaf kanaanis inni du'u jireenyaan akka liqinfamuuf malee nuyi godoo keenya kana ofirraa baasuu waan barbaanneef miti. Inni akeeka kanaaf nu qopheessu immoo ishee eenyuun nu qopheessa ree of qopheessuu hin dandeenyaare noo dadhaboo taanaan inni akeeka kanaaf nu qopheessu immoo Waaqayyo isaa hafuura isaa qabsiisa godhee nuuf kenneedha. Kanaafis nuyi yeroo hundumaa ija jabina qabna. Mana dhagna keenyaa keessa hamma jirrutti mana gooftaarraa fagaannee jiraachuu keenya beekna. Ulfina mul'atu sanarraa fagaannee akka jirru beekna. Kun obiveessidha beekamaadha. Haa ta'u malee nuyi amantiidhaan jiraanna malee waan hundumaa ijaan arguudhaan jiraanna miti. Yeroo tokko amantiin karaa dalga nama fudhatee deemu tokko jira. Oo ammati kana ijaan na agarsiistutti fuula kee duraan ka'u jennee kan nuyi kadhannu. Amma cubbamoonni lafarraa baqanii dhangala'anitti ammati na agarsiistutti ija kee duraan ka'u jechuu dandeenya. Amantiin abdiin keenya akkas miti. Waan hundumaa ijaan arguudhaan jiraanna miti. Waaqayyo akka godhu garuu beekna. We have conviction in our heart. Akkas yoo ta'e Waaqayyo biyya lafaa samiif waaqa kana akka diriirse maaliin beektan? Waan hundumaa ijaan arguudhaan amantu yoo ta'e. Amantiidhaan beektan. Hojii hafuura qulqulluuti. 8 nuyi ija jabina qabnaa mana dhagna keenyaarraa fagaannee mana keenyatti gooftaa bira jiraachuu nuuf wayya. Nuuf wayya. Kanaaf maraanaa taa'in jechuudha yeroo hundumaa. Dafii kottanna jechuudha. Kanaaf dhiphinni keenya seenaa jira Phaawulos ulfina guddaa sanuuf mul'achuuf jiru wajjin wal bukkee qabameen ilaalamuu nuun jira. Ulfina guddaa sanuuf mul'ifamuuf jiru wajjin wal bukkee qabameen ilaalamuu nuun jira. Kiristiyaanonni biyya lafaa keessatti waamicha isaanitti yeroo jabaatan obboloota koo hin rakkatu ni dhiphatu garuu ulfina guddaatu isaan eeggata. Rakkina guddaa keessaan ba'u gidiraa jibbisiisaa keessaas ba'uuf jiru. Boqonnaa bara baraatti galuuf jiru. Kanaafis boqonnaa akkasii waan qabdaniif akka obsinu nu barsiisa jechuudha. Sagalee Waaqayyoo isa duraa Phexros boqonnaa 4 booda dubbifachuu dandeessu. Akka obsinu nu barsiisa. Waa'ee ulfina kanaatii fi akka nuyi shakkinu garaa keenya keessa shakkiin akka guutu macaafa qulqulluun nu eeyyama jennaan macaafa qulqulluun nu eeyyamu. Sagalee Waaqayyoo Qolaasaayis irratti kan nutti dubbatu Kiristoos inni jireenya nuuf ta'e yommuu mul'atu isinis immoo isaa wajjin maaliin ulfinaan mul'achuuf jirtu jedha. Eebin Qolaasaayis boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaaftanii amma lakkoofsa 3 dubbiftanii jalqabuu jireenya kiristiyaanummaa duwwaatu hin ta'in mul'achuuf jirtu jedha. Mul'achuuf jirtuun kun yoomi? Kiristoosii wajjinii jedha. Dhuguma amantaniitu taanaan Kiristoosii wajjin mul'achuuf jirtu jedha. Waaqayyo immoo sobu. Kiristoosii wajjin mul'achuuf jirra dhuguma amantoota yoo ta'an. Ameen. Nuyi amantooti Kiristoosii wajjin mul'achuuf jirra. Waaqayyo mudaa malee nu eeguudhaaf humna qaba. Ulfinichaan nu ga'uudhaaf humna qaba. Yihuudaan ergaa isaa keessatti isin akka hin kufannetti Waaqayyo nuyi akka hin kufannetti Waaqayyo nu eegu mudaa malees gammachuudhaan ulfina isaa dura nu dhaabachiisuu hin danda'a. Mudaa malee gammachuudhaan ulfina isaa dura nu dhaabachiisuu hin danda'a. Obboleessi keenya Maarkiin jalqaba kan nu dubbisee birooti mootummaa raafamuu hin dandeenye waan fudhannuuf jedha. Shakkii qabu fudhachuun keenya waan fudhannuuf. Tarii fudhachuu dhiisuu dandeenya jedhee namni lallabu yoo jiraatee fi rakkoon qabu lallabu maaltu nu rakkisanii. Fudhachuu dhiisuu dandeenya hin beekamu. Warri amantan fudhattu warri namanne immoo fudhattan.
mootummaa raafamuu hin dandeenye waan fudhannuuf. Waan fudhannuuf. Ishi qoodii kiristaanotaa waamichi isaanitti waaman akkas erga ta'e qoodii warra Waaqayyoof hin abboomamne maayini? Isa lammaffaa Tasalonqee keessatti Phaawulos kan nu barreessu ulfina aangoo isaa duraa fageeffamanii nuun jedha. Har'a lallaba keenya irraa keessaati heeliin badaan jiru mini har'a nama heelii lallabu beektu? Abidda bara baraa jedhee nama lallabu beektu? Dhugaa abidda bara baraa keessa jiru nama lallabu argitan. Kun kufaatii waldaanutti agarsiisa baay'ee. Wangeelli Yesuus Kiristoos du'eera Waaqayyo si jaallata jennee deemuu keenya duwwaa miti. Kontentii wangeelaa abidda bara baraa keessa jirtaa jennee itti himuu keenya nis. Kanaafidha gooftaan yaada garaa keessanii gaddaradhaa kan inni wangeela lallabu jalqabeef. Yohaannis Cuuphaan yaada garaa keessanii gaddaradhaa ilmaan marrataa jechaa jalqabe. Cubbamaa bakkee keessa jiruun callisnee dhuma Waaqayyo si jaallata lubbuu keetiif karaa dinqisiisaa qabaa amanii jennee yoo deemne wangeela guutuun lallabne lafanni jiru mootti himuu qabna. Ishi yoo nama nuti isa yoo inni siniin jecha abidda bara baraa keessa jirta gubachaa jirta. Firdii bara baraa keessa jirta. Muluu wangeelli isa kanadha. Wangeelli guutuun isa kanadha. Obboloota kun isaan warri ulfinni Waaqayyoo isaa hin eegganne jedha. Isa lammaffaa Tasalonqee boqonnaa tokko. Isa lammaffaa Tasalonqee boqonnaa tokko lakkoofsa 8-9 irratti akkas jedha. Kana booddees inni seera malee jiraatu sun hin mul'ata. Yesuus gooftaan immoo hafuura afaan isaa keessaa ba'uun isaan ajjeesa. Mul'anatti deebi'ee dhufuu isaatiin isaan barbadeessa jedheet. Tokko 8-9. Gooftichi ibidda boba'aa wajjin hin mul'ata. Gaafas warra Waaqayyoon beekuun barbaadin. Warra wangeela gooftaa Yesuusiif hin abboomaminis hin adaba. Isaan kun argaa gooftaa duraa ulfinaan goosaa duraas fageeffamanii badiisa bara baraatiin hin adabamu. Kun qooda cubbamootaati. Qooda warra ulfinicha keessaa hin qabneeti. Lakkoofsa 19tti deebina. Lakkoofsa 19 akkas jedha. Kunis nuyi warra amannee fi humni isaa safara malee guddaa akka ta'e. Eessatti nu keessaa jira Phaawulos? Waa'ee waamicha isaatii beekuudhaaf dhama'uu deemnaa akkas hin jennee walitti sinii qaba. Eessa dhaqa? Warra amanne keessatti humni isaa guddaadha jedha dhufe. Walitti sinii qaba akka yaadii keessanii faffacaanee fi yetimmaatti du'edha. Waaqaa nan xumuraa jira. Humni isaa safara malee guddaa akka ta'e abboon isaa inni jabaanis nu gidduutti akka hojjetu akka beektaniif ture. Gooftaan yeroo hundumaa amantii keenyatti gaafa nu jajjabeessu waa'ee humna Waaqayyoo nutti dubbata. Al tokko gurra keessa na ergisaa. Gooftaan amantii keenyatti nu jajjabeessuu gaafa barbaadu jabina namummaa foonii keenya keessaa ba'u nutti hin dubbatu. Yookiin immoo dandeettii uumamaa dhoksaa qabdu nuun hin jedhu. Dandeettii dhoksaa isin keessa jiru barbaadaa nuun hin jedhu. Yookiin kitaaba ani nan beekadha jedhu dubbisaa nuun hin jedhu. Of eeggadhaa obboloota koo wantoota akkasii keessa jireenya kiristaanummaa barbaaduu irraa of eeggadhaa. Saayikoloojikaal yookiin mootiveeshinaal spiikir namoota nama kakaasan foon namaa isaa daqiiqaa tokko keessatti deebi'eera foorra kakaasan eeggadhaa. Nan yaadadha yeroo ta'e tokkorraa just yeroo tu yuunivarsiitiin galanidha. Kitaaba Dr. Maaris beektu maximizing your potential kan jiru hin dubbise. Waan isin gooftaa maqaa dhaatee barreeffamu isaati wanti nama aarsu. Kiristaanummaan maximize your potential nuun hin jiru. Know your potential. Depend on your potential. Potential kee eenyudha? Waaqayyoodha nuun jira. Isa humni isaan dhumne gara isaa dhaqi. Nama biraatti referii nu godha malee si keessa humna hojjetamee dhumne jira. Addunyaa kana baachuu dandeessa nuun jira. So bakka garaa wallaalummaa sammuu wallaalummaati isaatii sana addunyaa kanarraati wanti naaf hin jiru ture. Warshaan dhaaba achitti mana barumsaan banaa. Achitti paasteriin ta'a.
Wanti naaf achitti dookteriin ta'a. Wanti natti bareede wayii bakka kan kooti. Namni wayii dhufee inspire na godhee bakka akkasaa ta'uun it is my potential. I have to maximize hin jedhaan. Really? It's a Bible? Fagaadhaa. Run away. Wanta akkasiirraa fagaadhaa. Guuteera lallaba akkasii miidiyaarra. Internaashinaali matee maqaan isaa waldaama jedhamee waan jiru keessa iyyuu guuteera. Run away. Teesti godhaa sagalee waaqayyoo ta'uusaa. Nama dadhabaa kan kakaasu sagalee waaqayyoo jechuun nama dadhabaa nama humna hin qabne of keessa kan dandeettii barbaadu kan godhu sagalee waaqayyoo miti. Aboo dhokataa si keessa jira nuun hin jedhu. Nuun hin jedhu. Aboo dhokataa si keessa jira nuun hin jedhu. Waaqayyo sarara adda baanee akka nuyi wanta kan biraa wayii barbaadu nuun godhu yoomiyyuu. Waaqayyo akka nuyi isa barbaadu duwwaadha kan inni barbaadu. Kanaaf Qorontos keessatti Phaawulos maal nuun jedhaa? Amantiin keessan ogummaa namaarra utuu hin ta'in humna waaqayyoo irra dhaabbateera jedha. Maalirra dhaabbate? Moo humna keessan? Moo poteenshaalii isin guddifachaa deemtan? Badaam deeply meditate yoo goote gaara kana iyyuu butuu dandeessa isiniin jedha. Ammumati mediteetii gootee dhaqa jedhama. No. No. Waa'ee fayyinaa nutti dubbatee waa'ee dukkana keessatti ifuu isaa dubbateetu Phaawulos lammaffaa Qorontos irratti dukkana keessatti waaqayyo isaa ifni haa ta'u jedhetu isa uumama irratti macaafa uumamaa boqonnaa tokko irratti ifni haa ta'u isa jedhetu in the same way akkuma uumama boqonnaa tokko irratti ifni haa ta'u jedhe sanatti isiniif immoo garaa keessan keessatti isiniif ibsa jedhe. Waaqayyo bira ajaja akkamii ba'e yeroo nuyi fayyinu innaan uumama boqonnaa tokko irratti waaqayyo ifni haa ta'u akkuma jedhee isiniinis garaa keessan keessatti ifni haa ta'u jedhe malee isin waan fiddan tokko iyyuu hin qabdanii. Lammaffaa Qorontos boqonnaa afur lakkoofsa 7 kaasaa dubbifadhaa. Isiniin dubbisa lakkoofsa 5 6 kaasa jiru. Nuyi warri abdii fi fayyina gati jabeessa akkasii fudhannee obboloota ko. Akka qodaa supheetiin nuun jedha. Moo dandeessoodha. Hin cabdu dhiisaa nuun jedha. Hin cabdu. Dhugumaan isinitti himan cabdu. Ofii keessanii yoo fiiddan hin cabdu. 6-7. Waaqayyo isa dukkana keessaa ifni ifu jedhetu beekumsa ulfina isaa isa fuula Kiristoos irraa ifatti baasu isa fuula Kiristoos irraa mul'atu ifatti baasuudhaaf garaa keenya keessatti nuuf ibsa. Ifni ifu isa jedhu uumama irraa fiduu maaltu fide iddoo kanatti Phaawulos yeroo barreessu. Adaraa nan uume ifni kana teeraa Waaqayyoon. Nan uumama maaloo dheeraa Waaqayyootu jaalala isaa irraa kan ka'e ifni ifu jedhu. Cubbamaan gaafa fayyuus Waaqayyootu jaalala isaa irraa kan ka'e garaa keessan keessatti ifni ifu jedhu. Lakkoofsa 7 irratti erga kun ta'eetii abdiin keenya maal reennaan ammas nuyi warri wanta gati jabeessa akkasii fudhanne wanti nuyi fudhanne illee gati jabeessa it's precious. Haa ta'u malee immoo dadhaboota. Kanaaf maal ta'u ree nuyi akka qodaa supheeti. Kana eeguudhaaf eeguu danda'a ree humna gararraa kan keenya tuun ta'in kan Waaqayyootii jedha. That is gospel. Wangeelli kana obboloota ko. Waaqayyo dinqii isaa kana humna isaa kana akkamitti mul'ise jennaan Kiristoosiin warra du'an keessaa kaasuu isaatiin mul'ise. Kiristoosiin warra du'an keessaa kaasuu isaatiin mul'ise. Kiristoos warra du'an keessaa gaafa ka'e maaltu ta'e jennaan du'i isa qabee turuu waan hin dandeenyeef nuun jedha hojiin argamoota. Inni aangooma du'aa jala turuu waan hin dandeenyeef. Du'aa ka'e. Kutaama kana keessatti Phaawulos Efesoonuma keessatti waa'ee humna Waaqayyoo kana nutti dubbata. Boqonnaa 3 lakkoofsa 20 dubbifattanii argattu. Kanaaf obboloota ko jireenyi kiristaanummaa jireenya gargaarsa waaqayyummaa irratti hundaa'edha malee jireenya gargaarsa nama dadhabaa akka keenyaa irratti hundaa'e miti. Kophaa isaaniitti of danda'uu amantootaa miti. Meekaanii of dandeenyu jechuu keenya miti. Amma yoomitti Waaqayyoon gaafanna
jechuu keenyas miti. Yoo barbaanne nabboomna jechuu keenyas miti. በእግዚአብሔር ፊት መውደቅ ነው። waaqayyo irratti hirkachuudha. waaqayyo maaliif guyyaa tokko arraba keenya irraa booma wayii kaa'ee biyya lafaa kan akkana gaggalagalchinu nun goonennaan isarraa fagaattanii naan akka baddan beeka waaqayyo kanaaf bara baraan hirkataas hin godhe. Amma sitti deddeebitu. Ifin yeroo isin deddeebi'uu rakkatan rakkina isinii baay'isee akka isin deddeebitan godha. Kun hojii waaqayyooti. Dhoksaa waaqayyooti kun. Humni waaqayyoo kuni Pentecostal theology keessatti kan argamnu second blessing isa jennus miti brothers. Ganaa teenyee wayii waaqarraatii abiddi wayii akka nurratti roobuuf isa eegna miti. Simuunyichi ganaa waaqayyoo waan tokko isinitti himu amma waa'ee humna waaqayyoo dhimmitan yoo garattan humna haaraa waan isin itti dabaltanii fiddan hin jiru. Isuma jiru exersaayisii gootu malee. Isuma jiru bartu kee deddeebitu. Malee waaqayyoo ganaa abidda wayii akka isa guyyaa 50ffaatti gadi buusee isa booddee wanti kan biraa wayii tokko dinqiin kan biraa wayii tokko ta'a miti. Barsiisii akkasii second blessing amma fudhannetti amantoota hin taanu tajaajilu barsiisii jedhu I don't know ofii keessanii qoradhaa macaafa qulqulluu natti fakkaatu. Second blessing. Maaliif humna yeroo kamiyyuu amantoota keessa jiraatu. Phaawulos iddoo kanatti waa'ee humna waaqayyoo amantootatti gaafa dubbatu akka inni isin keessatti hojjetu akka beektaniif jedha malee akka inni isin itti dabaluuf hin jedhu. Amma kana jechaan jira humna haaraa isin itti dabalama jechaan jiru. Macaafa qulqulluu dhaggeeffachaa jirtu sagalee waaqayyoo jalan teessu laphee waaqayyoo sagalee waaqayyoo bitamu qabdu yoo akkas ta'e humna waaqayyoo exercise gochaa jirtu. Macaafa qulqulluu cuftanii mana cufaatti galtanii teessanii humna waaqayyoon ofirratti roobsa jechaa jirtu yoo ta'e garuu deebi'a. Mana cufannee sagalee waaqayyoo cufnee dubbii waaqayyoo irraa fagaannee humni nutti roobu biraan hin jiru brothers. Hafuura qulqulluudhaan guutamuun keenya hafuura kan biraatu nuu kennama miti obboloota ko. Hafuurri qulqulluun nu keessa jira. Day to day garuu guutamaa hafuuraa sana exercise goona. Keessa deddeebina mo'icha isaa keessa deddeebina. Phaawulos hafuura qulqulluudhaan guutamee ija namicha qoricha namatti godhuu sana keessa ilaale gaafa jedhu macaafi akka isa guyyaa Pentekoostii irra deebi'e jechuu miti. Kontekistii isaatiin ilaalaa. Kanaaf iyyuu በእውነት አማኝ ሆነን እኛ warri amantoota taane humni waaqayyoo nu keessa jira. Maal kan nu godhu? Kan nu eebbu, kan nu geggeessu, gara yaada waaqayyootti kan nu geessu, yeroo hundumaa kan nu to'atu humni waaqayyoo nu keessa jira. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaafidha. Yohaannis boqonnaan 27-29 gidduutti tiksi yeroo hundumaa perseverance of the saints keessatti yookiin immoo hamma dhumaatti dhaabachuu amantootaa keessatti ka'u by the way nu wajjin kidaanii godhame miti. It is a Trinitarian covenant. Yookiin immoo kakuu waaqayyoo sadan tokko gidduutti jiru. Trinitarian covenant dha abdiin keenya. Kakuu waaqayyoo abbaa waaqayyoo inni waaqayyoo hafuura qulqulluun olii isaanii gidduutti qabanidha abdiin keenya. Hoolonni koo sagalee koo dhaga'u jedheera ate Yesuus. Isaanii wajjiniin kakuu dhaaba isaaniif hin kakuu galan jenna. Bargitu nuyi kakuu waaqayyoo keessa jirra. Garuu dhimma kan keenya irratti hojjechuu nurratti hojjechuuti waaqayyoota ofii isaatii kakuu gala. Maali bara baraan hin badan harka koo keessaa homtuu isaan hin butatu. Ana duwwaan mootuu hin ta'in abbaa jiris kakuu tokko qabna harka isaa keessaa seenyuu hin butatu. It's a Trinitarian covenant. Kakuu sadan tokko waaqayyoo keessa jirudha. Kiristiyaanonni dhugaan bara baraan akka eegaman. Kutaan keenya xumuraa ani ittiin walitti isinii qabu Efesoon lakkoofsa 20 kaasisa jirudha. Amma 23 isa jiru lama duukaan isinii dubbisa. Inni hojii aangoosaa kanaan Kiristoosiin warra du'an keessaa kaasee Waaqa irrattis gara mirga ofii isaatii isa teessise. Humnichi isa gam jettanii yoo isin gaafattan humnuma isattiin Kiristoos du'aa ka'eetu isin keessa jiraata. Akkasin humnicha shakkineef. Humna kanaan waaqayyoo maal godhe jettanii akka isin gaafattaniif
gooftummaa hundumaa, aboo hundumaa, humna hundumaa, mootummaa amma jiru bara kanatti, bara dhufuttis waanuma maqaa dha'uu hin danda'amu gararraa isa oolche. Kanarratti waan tokko dubbadhee darbuun barbaada. Yesus gaafa du'aa ka'ee yookiin immoo gaafa warra du'an keessaa humna kanaan du'aa ka'ee gooftummaa kana addisii fudhatee du'aan hin qabu ture jettanii akkasin yeroo gaafattan tokko asirra kan jiru namummaa isaatiin du'aa ka'uu wajjin waa wal qabateedha kan jiru. Namummaa isaatiin Yesus humna waaqayyummaatiin du'aa ka'uu isaati tokko. Garuu waaqayyummaa isaatiin humna kana bara baraan iyyuu qaba ture Yesus. Kanaafidha macaafa mul'ataa boqonnaa 5 deemee yoon isin dubbise immoo kiliirii ta'a. 5:11 kaasee kana booddee san ergamoota baay'ee teessichatti uumama lubbuu qaban sanatti maanguddoota sanattis naanna'an argee lakkoofsaanis kumaatamas ture. Sagalee isaanis nan dhaga'e. Ergamoota irraa jalqabaa isaan sagalee guddaadhaan hoolichi inni qalame aangoo isuma ni duubatti dubbifne aangoo badhaadhummaa ogummaa humna ulfina guddina ookubaa fudhachuuf kan maleedha. Kan maleedha moo kenna haaraa kennamaafiira? Kan maleedha durumaan. Isa worthy of that. Durumaan iyyuu kan ta'uufidha malee har'a waan haaraa ta'aafii jiru miti. Garuu Waaqayyo Kiristoosiin namummaa isaatiin warra du'an keessaa gaafa isa kaasu aboo hundumaa gararraa isa godheera. Aboo hundumaa gararraa isa godheera. Kanaaf iyyuu maal irratti argitan nyaataama waa'ee humna kanaa humni kun immoo malaa ittaanee gaafa akkamii jira? Humni nu keessa jiru kun immoo humna akkamiiti jettanii yeroo isin Waaqayyoon gaafattan hin shakkinaadha Waaqayyo. Maal jennaan humna tokko humna Kiristoosiin du'aa kaaseedha. Lama humna Kiristoosiin aboo hundumaa, gooftummaa hundumaa, mootummaa hundumaa gararraa isa godheedha. Ishi kana caalaa maal yoon isinitti lallabe isinii ta'a obbolo tokko. Sagalee Waaqayyoo keessaa baasanitti dubbateera. Humna akkamiiti jennaan aboo hundumaa gararraa humna jiru. Inni hojii angoosaa kanaan Kiristoosiin warra du'an keessaa kaasee Waaqa irratti gara mirga ofii isaatii isa teessise. Gooftummaa, aboo, humna, mootummaa amma jiru hundumaa amma waan isin sodaachuu dandeessan. Bexaam asfarrii ነው የምትሉት ነገር አሁን ካለ mootummaa amma jiru hundumaa bara kanatti bara dhufuttis fiwuchariitiin isaan beekamu akkas hin jenneef bara dhufuttis waanuma maqaa dha'uu hin danda'amu gararraa isa oolche. By the way, du'aa ka'uun Kiristoos akka salphaatti fudhatinaa. Kiristoos du'aa ka'eera taanaan jedha Phaawulos. Kondiishinii tokko ka'a. If Christ is rising from the dead, Kiristoos du'aa ka'eera taanaan dirqama wanta taanee ta'uuf jiru maal nuun jedha? Nuyis du'aa kana jedha. If Christ is rising, humna salphaa isinitti fakkaatin humni Kiristoosiin du'aa kaase. If Christ is rising, kun amma assumptionii keenya isa jalqabaadha yookiin immoo pirimisii keenya isa jalqabaadha. Pirimisii keenya ni jalqabamaan Kiristoos du'aa ka'eera taanaan waan isin itti argitan ta'uu qabdan jedha macaafa. Nunis du'aa kaana jedha. Kiristoos du'aan kaafamne taanaan jedha Phaawulos. Nunis du'aan kaanuu ammayyuu cubbuun keenya nurra jira. Amantiin keenyas dhimma kutuu lallabuun keessanis ofumaatii jedha. Kiristoos du'aa ka'eera. Kiristoos du'aa ka'eera taanaan nunis du'aa kaana. Yoom guyyaa gooftaan deebi'ee dhufutti. Kanaaf du'aa ka'uu keenyaaf shakkii qabnaa? Maaliif shakkii hin qabnu? Kiristoos du'aa ka'eera. Kiristoos du'aa ka'eera. Du'aa ka'uun Kiristoos giddugaleessa amantii keenyaati. Du'aa ka'uun Kiristoos piilaarii amantii keenyaati. Utubaa amantii keenyaati. Kanaafidha seexanni nu jalaa dhoksuudhaaf namoota sobdoota mandara keessa ergee bartoota isaatu isa fudhate malee inni du'aan kaane jedhaa labsaa jedhee kan inni labseef. Inni sobaan bartootatu fudhatee rassi malee du'aan kaane jedhaa labsaa jedhee sobdoota mandara keessa kan inni ergee fi du'aa ka'uun Kiristoos piilaarii utubaa amantii keenyaa akka ta'e waan beekuuf. Inni yeroo hundumaa sobaa abbaa sobaas waan ta'eef. Lakkoofsa 21-23 daqiiqaa muraasa qabaa. Yoo obsitanii na fichisiistan gaariidha. 21-23 21 isinii dubbadheera. Waanuma maqaa dha'uu hin danda'amu gararraa isa oolche jedha gaafa walitti qabu. Ishi kana keessaa waan hafe wayiin fida yoo akkas hin jennee fi if you can mention anything jedha Phaawulos.
waan isin irraanfachuu hin qabne 21 irratti waanuma maqaa dha'uu hin danda'amu. Diiyaabiloos, Seexan, Antikiraayistii, nama beekamaa, ganzab, habt waanuma maqaa dha'uu hin danda'amu. Gararraa Kiristoos maal ta'eera? Oleera. Diddami lama irratti Waaqayyo waan hundumaa miilla Kiristoos jala kaa'e. Waaqayyo waan hundumaa miilla Kiristoos jala kaa'e jedheetu goofticha waan hundumaa gararraa jiru immoo mataa waldaa kiristiyaanaa godhee waldaaf kennee jira deebisee. Maaliif ishee immoo miilla jalan keenya jennaan dhagna isaati. Dhagna isaati. Miilla jala kan jedhu irra deebitanii yoo dubbistanii baay'ee Filiphisiyoos irrattis xilatee dubbiftanii Waaqayyoo tolee daddafee seexana miilla keessa jalatti caccabsaa jedha. Negatiif wayi yeroo baay'ee dubbistan macaafa qulqulluu keessatti. Negatiif wayi. Qorontoos irrattanii haa ta'u iyyuu malee waan hundumtuu miilla isaa jala galee hin arginu yeroo jedhu waa'ee isaa hamaatti kan inni dubbachaa jiru. Baay'ee waan hundumtuu miilla isaa jala galee hin arginuu fi miilla isaa jala kaa'ee waan hodhiitu miti. Akkasin na hubattanii barbaada. Ammaaf seexanni yeroo muraasa qaba. Mitiree hojjechaa jira biyya lafaa keessatti. Garuu miilluma isaa jala taa'ee hojjechaa jira malee miilla isaa jalaa bahee hojjechaa hin jiru. Guutummaatti immoo miilla jala kaa'uun Qorontoos irraa mamaa inni guutummaatti gaafa inni gahannamitti gadi darbatamu. Sila seexanaa hin warraan wanti tokko waan isaan dubbatamu irraanfatame bakka seenaa keessa. Inni immoo guutummaatti miilla isaa jala kaa'edha. Kanaafuu kutaan sun lamaan ol hin hiitan. Gaafa gara waldaa kiristiyaanaatti dhufu garuu goofticha waan hundumaa gararraa jiru kana irratti kanaa xiyyeeffatanii barbaada. Goofticha waan hundumaa gararraa jiru kanas waldaa kiristiyaanaatiif mataa godhee kenna. Ishi amma kanaa kadhatee raatee Phaawulos kadhannaa isaa maal irratti dhufee walitti qabe? Maa irratti walitti qabe? Goofticha waan hundumaa gararraa jiru kanatu mataa waldaa kiristiyaanaati jedha. Abdiin waldaa kiristiyaanaa maa inni kana hundumaa kanan kadhadhuuf maal irratti abdaddeen kadhadhannaa gooftaatu mataa waldaa kiristiyaanaati jedha. Waaqayyo humna isaatiin isin eegaa, humni isaa isin keessatti hojjeta, waamichi isaa abdii maalii akka of keessaa qabu akka bartan, badhaadhummaan ulfina isaatii maal akka ta'e akka bartan jedhee yeroo kadhatu Phaawulos persanii tokko jira jedha. Gara persanii Waaqayyootti deebi'a. There is one person in Trinity. Bargit Waaqayyo guutummaa isaa irratti nu hirkisuu danda'a Phaawulos. Asitti garuu ispeesifikaalii kan inni dubbatu goofticha Yesuus Kiristoosiin jedha. Waa'ee isaa humna kanaan du'aa ka'ee goofticha waan hundumaa gararraa jiru kana waldaa kiristiyaanaatiif mataa godhee kennee jedha. Dubbiin Phaawulos 22-23 keessatti nutti dubbataa jiru obboloota koo jajjabina keenya isa guddaadha. Waan hundumaa caalaa jajjabina keenya isa guddaadha. Maaliif jennaan gooftichi mataa keenya erga ta'e maaltu nu sodaachisa? Gooftichi mataa waldaa kiristiyaanaa erga ta'e waldaa kiristiyaanaa maaltu sodaachisa? Inni mataa waldaa kiristiyaanaa ta'e kun immoo maaliidhaan yeroo isin jettanii gaafattan immoo waldaan kiristiyaanaa dhagna Kiristoos jedhee raatee tokkos jedha. Inni waan hundumaa karaa hundumaan guutuu danda'a jedha. Inni canaq wayi asodaannu waan goona wallaallu dhuguma yeroo tokko fayyina keenya shakkinu jennaan no waan hundumaan karaa hundumaa guutan mataa isaatti jiru kun jedha. Ishi waan hundumaa karaa hundumaatiin yeroo guutu immoo yeroo tokko nu dhiisuu hin danda'u reesha akkam goona jettanii gaaffiin itti aanu jira. Yoo yeroo tokko nu dhiise hoo Waaqayyoomti nu fayyiseera jennee dhaadhanne kun immoo yoo fuula nurraa deeffate jennaan lakkisaas hin dhiisu guutummaatti dhagna isaatti jiraata inni jedhe. Isinii kanaa lakkoofsa 23 irra kan jiru. Waldaan kiristiyaanaa dhagna Kiristoosiitti jirti jedheetu yoo itti jiraatte maal godhaa firee gaaffii jedhu gaafachuu dandeessu ta'a. Yoo itti jiraatte inni mataa ishee ta'e kun maal godhaaf jettanii yeroo isin gaafattan akkasiniin jedha. Inni waan hundumaa karaa hundumaatiin guutuu danda'a. Inni waan hundumaa karaa hundumaatiin guutuu danda'u kun jettanii qabattanii isa kana ganzaba godhattanii yeroo tokko nu dhiisu jettanii gaaffii kan biraa yoo isin kaastan maal jedha? Akkamitti isin dhiisa guutummaatti dhagna isaatti jiraata? Kanaaf iyyuu Phaawulos
qulqullootaaf kadhata kadhatu kana hundumaa eenyu irratti walitti qaba dhaqee? Kiristoos irratti walitti qaba. Kiristoos immoo isa kam? Isa waan hundumaa isa waan hundumtuu miilla isaa jala kaa'ame, isa waldaa kiristaanaaf immoo mataa ta'e. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni waldaa kiristaanaaf mataa ta'e kun ergamoota irra caala, Musee irra caala, obboloota ko, luboota irra caala. Barreessaan Ibrootaa kana nutti hima. Luboota irra caala. Ibroota isinii dubbiseen walitti qaba amma irraaf kan qabnu. Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 1-3 keessa dubbiin jiru baay'ee cuunfamaadha. Bara duriitti Waaqayyo si'a baay'ee karaa garaa garaatiin raajotaan abboota keenyatti dubbateera. Guyyoota bara salumaa kanatti immoo ilma isaatiin nutti dubbate. Waaqayyo ilma isaa kanaan waaqaaf lafa uume jedhee jalqaba. Kireeshinii irraa ka'a. Waaqaaf lafa uume. Waaqaaf lafa erga uume yennaan waan hundumaa harka isaatti kennuudhaaf isa dhaabee. Waaqaaf lafi erga uumamee raatee booddee waan hundumaa harka isaatti kennuudhaaf isa dhaabee. Inni immoo eenyudha jennaan isarraatii ifni ulfina Waaqayyoon calaqqisaa. Karaa isaa Waaqayyoon beekuu dandeenya jennaan Waaqayyo akkuma jirutti isaan mul'ataa. Inni humna akkamii qaba jennaan dubbii isaa isa humna qabeessaanis waan uumame hundumaa hin baata. Inni cubbuutti qulleeffamuu amma immoo gidduutti kireeshinii booddee Probleemii cubbuu dhufe waan ta'eef inni cubbuu immoo kan gochuu danda'anaan inni cubbuutti qulleeffamuun argachiisa. Cubbuutti qulleeffamuu erga argachiise booddee ol gara gubbaa mirga isa surra qabeessaa dhaqee taa'e. Maaliif taa'ennaa qulleessuu isaa kan bara baraati waan ta'eef. Qulleessuu isaa kan bara baraati waan ta'eef. Kanaaf obboloota ko Waaqayyo nu eeguudhaaf humna isaatiin nu keessatti hojjechuudhaaf amanamaadha. Kan inni Phaawulos kadhatu kun waa'ee eegumsa Waaqayyoo kana nu yaadachiisa. Appilikeeshiniin kadhata kana akkam jennaan kadhachuu qabna hariirra kadhannaa kana naan eeyyee kadhachuu qabna. Waan Phaawulos kadhate tuffattu isin immoo. Durii waa'ee ayyaanaa dhaga'uu gaafa jalqabnu kadhatii abbaa keenyaa maal barbaachisammaa jenna turre. Waan tokko tokko tun dubbatiin fuuldura pilii naannoo isaa deddeebi'aati cheekii godhaa. Booda deddeebinee gaafa kadhataa abbaa keenyaa ilaallu lakkaa kadhatii abbaa keenyaa kadhata nuyi har'a kadhannuuf iyyuu moodeelii kadhata keenyaati. Jecha isaa tokko tokko isaa yoo dubbifatanii qorattanii moodeeliin wanta nuyi har'a kadhachuu qabnu kan ta'uu qabu akkasuma ture. Kanaaf Phaawulos kadhata kana nu kadhataa jechuudha. Boqonnaa tokko Efesooniin boqonnaa tokko jalqaba isaa gaafa dubbannee furtuun boqonnaa kanaa lakkoofsa 10 irra jira jennee dubbannee turre. Phaawulosis gaafa dhufee walitti qabu lakkoofsa 10 teellaatti deebi'ee waama. Lakkoofsa 10 teellaatti deebi'ee waama. Maal jedhee waan hundumtuu miilla isaa jalatti walitti qabamuusaa waldaa kiristaanaatiif immoo mataa ta'uusaa. Al tokko lakkoofsa 10 isinii dubbiseenii dhaaba. Barri murame yeroo guututti. Kun immoo yoom ta'a jennaa barri murame yeroo guututti. Waaqayyo akka ittiin fayyisuuf akeeketti. Ittiin fayyisuuf namoota akeeke qabaa. Isa ittiin fayyisuus akeekeera. Akka ittiin fayyisuuf akeeketti. Wanta bantii waaqaa keessaa wanta lafarra jiru wanta hundumaas harka Kiristoos jalatti maaliin godha? Walitti qaba. Nuun jedha. Kanaaf iyyuu Waaqayyo boqonnaa tokko kana keessatti nu eebbisuunsaa, yaadaan nu qabuunsaa, nu fo'achuunsaa, Kiristoos keessatti fudhatamoo nu gochuunsaa, qulqulloota nu gochuunsaa, hafuura qulqulluudhaan nu mallatteessuunsaa, kiristiyaanota amantoota nu gochuunsaa, guyyaatti Waaqayyo waan hundumaa harka Kiristoos jalatti walitti qabu keessatti nu immoo isaa wajjin ulfinaan akka mul'annuuf.